Tolekam jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu waraaf qabnu sin dhageessifnu oduu waliin an Usmaan Abdulaatiif. Oduu naannoo Hararii aanaa erar araddaa erar doddotaa bakka jaamturaan dura qabdee humnoonni raayyaa ittisa mootummaa wayyaanee guyyaa irraa jiraataa magaalattii kan ta'e dargaggoo Rashaad Idriis kan jedhamu badii takkaan malatti rasaasatti dhukaasuun lubbuusaa akka galaafatan jiraattonni OMN'tti himani. Kanaan wal qabatee bulchaan araddaa erar doddotaa obbo Muhammad Idriis poolisoota kanniiniin akka malatti tumamu jiraattonni himanii Faayizaalee Sakkattaan tureessa. Humnoonni raayyaa ittisa biyyaa kan wayyaaneen masakamu lammiilee nagaa irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhachaa jiraachuutu dhaga'ama. Uummanni Oromoo tarkaanfii babal'ifannaa daangaa kan qindeessummaa mootummaa wayyaanee fi raawwachiisummaa mootummaa naannoo Somaaleetiin isaan irratti raawwatamaa jiru mormaniif deebii rasaasaa kannaa akka jiran jiraattonni naannoo Hararii aanaa eeraraa araddaa eerar doddotaa beeksisan. Mootummaa wayyaanee gaafii mirgaa hawaasni naannichaa kaasaniif karaa dimokiraatawaa ta'een mariisisee deebii kennuu caalaa gaafii hawaasaa rasaasaan ukkaamsuu filachuun waraanni humna raayyaa ittisa wayyaanee ganama irraa jechuunis amajjii 5 bara 2018 naannoo Hararii aanaa eerar araddaa eerar doddotaa bakka jaamtutti jiraataa naannichaa kan ta'e dargaggoo Rashaad Idriis kan jedhamu badii takkaan malatti rasaasa itti dhukaasuun lubbuu isaa akka galaafatantu dhaga'ame. Kanumaan wal qabatee bulchaan araddaa eerar doddotaa obbo Muhammad Ahmadis poolisoota kanneeniin akka malee reebamuu jiraattonni OMN'if himani. Sababni isaan hojjetaniif bineeldaa jira jedhaniituma addunyaa reebanii hojjetanii kanaan dura achitti walgahii takka teessanii turanii walgahii fayyadatti dargaggoota ijoollee gartee rakkoo uummataa dubbatu turanii saniin argatta uummata jira bu'ee waan dubbataa ture jecha reebanii akkasitti ganama kana ajjeesanii ganama kana dhufaasaa ture eegasbooda akka jiraataan achirraa dubbifne tokko himutti raayyaan ittisaa kunneen dargaggoo kana kan ajjeesaniif siitu qeerroo jaaraa jira akkasumas manguddootaa fi jiraattota hedduus mariisisaa jirtaa jechuudhaan kan tarkaanfii gara jabinaa irratti fudhatan ta'uutu himama. Dabalataan namni kun akka dubbatitti yeroo ammaa naannoon Hararii dirree waraanaati fakkaatti. Jiraattota qeerroo fi dubartoota dabalatee namoota argan hunda reebaa akka jirantu himama. Gocha kana kan raawwachaa jiru bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii bakka bu'ee kan jiru Mahammad Shakuur namni jedhamu humnoota raayyaa ittisa wayyaanee waliin ta'uudhaan jiraattota danqaa jiraachuutu dhaga'ame. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti lammiilee Somaaleetu tumamaa fi hidhamaa jira jechuun oduun BBC afaan Somaaliirraa tamsaate dhara ta'uu jiraattonni magaalaa Adaamaa addeessan. Akka jiraattonni jaanitti roobii dheengaddaa walitti bu'iinsa mana barumsaa tokko keessatti dhalateen barattoonni poolisii jalaa dheessanii mooraa Somaalotaa seenanii turani. Wanni dhalate sun namoota duraanuu sodaa keessa jiran rifaasise malee tumichaa fi saamichi irratti raawwatame hin jiru jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa. Badriisuuf jiraattota magaalaa Adaamaa dubbisee waan qindeessa qaba. Lammiileen Somaalee bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessa jiraatan reebamaa fi saamamaa jiranii jechuun oduun BBC'n afaan Somaalee tamsaase odeessaa madda dhugarraa argamee miti jechuun jiraattonni magaalaa Adaamaa himan. Agabaasan BBC afaan Somaalee Naayiroobii Keeniyaa maaddeeffate Abdurazaaq Hajaattosh lammiilee Somaalee magaalaa Adaamaa keessa jiraatan dubbisuun akka gabaasetti weerarri lammiilee Somaalee Oromiyaa magaalaa Adaamaa keessa jiraatan irratti geggeeffamaa jiru daran hammaatee jira. Akka gabaasaa kanatti lammiileen Somaalee bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessa jiraatan reebamuu qabeenya isaanii saamamuu fi hidhamaa jiru. Namoonni 5 akka malee erga reebamaniin booda buufata poolisii dhaqanis poolisiin Oromiyaa isaanuma deebisee hidhee jira jedha namni magaalaa Adaamarraa Attooshif yaada laate kun. Dabaluunis namni kun Somaalonni hedduun magaalaa Adaamaa keessa jiraataa turan magaalicha gadhiisanii gara Finfinneetti baqatuuf dirqamanii jiru. Isaan kun mana jireenyaa keessaa gad bahuu waan sodaataniif manuma keessatti rakkataa jiru jedha namni kun. Nutis dhimma kana adda baafachuuf jecha jiraattota magaalaa Adaamaa dubbifnee jirra. Lammiilee Somaaleetu magaalaa Adaamaa keessatti reebamaa fi saamamaa jira jechuun himataa jiru. Dhuguma Somaalonni reebamaa fi saamamaa jiru.
eenyuun gochaaleen kun irratti raawwatamaa jira jedhee kanin gaafadhe jiraatan magaalaa Adaamaa tokko yaadanaaf laateen akkana jedhe. Roobii dabre kana magaalaa Adaamaa mana barumsaa tokko keessatti walitti bu'iinsa barattootaa fi poolisii jidduutti dhalateen barattoonni wayita poolisootaan ari'aman dheessanii mooraa Somaalotni jiraatan seenanii turan. Barattoonni Somaalotaa miidhuuf osoo hin taane poolisoota dheessuuf Somaalonni duraanuu sodaa keessa waan jiraniif itti fakkaachuu danda'a. Wayita rakkoon sun dhalatee turetti barattoonnis tahe Somaalonni waan ta'e hin hubatin hunduu walumaan ori'aa turanii ja'a. Namni kun haala ta'e yeroo ibsus akkana ja'a. Aduu dheengata jechuunis gaafa roobii aduu roobii barattoonni mana barnoota goonuu hiriira bayanii turanii hiriira sanarratti barattoota wajjin walitti miidha keenitti barattoota wajjin uumamanii ture. Barattoonni hojii garuu dallaa Somaalonni keessa jiraatan seenanii turan poolisoota jalaa baqachuudha. Sanii wal qabatee isaan illee Somaalonni illee shakkii waan qabaniif nuuf seenan shakkiin jiru waan jiruuf namni waluma qabatee barattoonni illee fiiganii Somaalonni jiraattonni illee fiigaa turanii. Weerara daangaa waliin wal qabatee dhiibbaaleen uummata Oromoorra gahaa jiru akka dhaabbatuuf sochii daldalaa isaanirra qoqqobbiin kaa'amee ni jira kan jedhe jiraatan magaalaa Adaamaa kun garuu gareen ijaaramanii namni isaan irraan miidhaa geessisu hin jiru jedhee jira. Inumaa hariiroo Oromoo fi Somaalee cimsuuf jecha isaaniif kunuunsa addaatu godhamaa jira ja'a. Itti fufuunis akka waliigalaatti Somaalota magaalaa Adaamaa irra jiranirratti qoqqobbiin daldalaa kaa'amee jira. Uummataanii qoqqobbii daldalaa jechuun meeshaalee isaanii itti fayyadamu irraa bituu fi itti gurguramu qoqqobbiin akkanaa uummataan irra kaa'amee jira. Uummanni waan irraa lagatee kisaaran guddaa irra jireera. Yoo sanuma gara isaaniitti lakkaa'an malee wanti addaa wanni humni gurmaa'ee yookiin immoo Oromoon isaan saamuudhaaf qophaa'ee hin jiru kan saamames hin jiru gammadu. Somaaliif akka magaalaa Adaamaa jiru yaa'u lammiilee kan waliin olitti jechuun ni danda'ama. Kunuunsi godhamaatii jiru. Kunis immoo walitti dhufeenya Oromoo fi Somaalee galchuuf kan itti yaadame ta'uudha. Qaamonni kanarratti gurmaa'anii uummata gargar taasisee erga jiraachuu danda'u. Isa kana immoo akka magaalaa Adaamaatti uummanni hanga gammaatti obbolummaa waliin jiraataa jira. BBC'n afaan Somaalee amma duras magaalaa Awwadaay keessatti rakkoo xiqqaa dhalate guddisee akka malee hafarsuun baqattoonni Oromoo Somaalilaandii lama akka ajjeefamanii fi dararaa baqattoota Oromoo Jabuutii keessatti argamaniif sababa guddaa tahee jira. Oduuleen BBC afaan Somaaleetii fi miidiyaalee afaan Somaaleetiin tamsa'an hedduun jarjaraan odeessa jiru osoon qulqulleeffatiin tamsaasuun baqattoota Oromoo Somaalilaandii fi Jabuutii keessa jiraatan irraan miidhaa geessisaa akka ture gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Qeeroo fi poolisiin Oromiyaa rakkoo dabree jidduu isaaniitti mudattu miira tasgabbiin furuun gaaga'ama lubbuu hambisuu akka qaban dhaamame. Waldhibdeen godina Arsii lixaa aanaa kusaatti tibbana mudateen wal qabatee haalli jiru ammaas furmaata waaraa hin arganne jedhan jiraattonni yoon gidaa akka ta'an dhiyeessa. Waldhabdee tibbana godina Arsii lixaa aanaa kokosaatti mudateen lubbuun namootaa darbu gabaasuun keenya ni yaadatama. Waldhabdee kibxataa darbe mudatee gaaga'ama lubbuu namoota 3 hordofsiise kanaaf konkolaachisaanii magaalichaa tokko dargaggoota daandii irra imalaa turan irra miidhaa dhaqqabsiisuuf yaalu dargaggoonni yaaliin ajjeechaan irratti raawwatameera jedhan aariin firoottanii konkolaachisaa kanarratti tarkaanfii reebichaa raawwachuutu ka'umsa ture. Gocha mudate bu'uura godhachuun roobii ganama poolisiin Oromiyaa aanichatti ramadamanii jiran dargaggoota kanneen to'annoo jala oolchuu isaanii hidhamuun dargaggoota kanneen ammoo qeerroo fi jiraattota irraa mormii jabaa hordofsiisuu jiraattota dubbisuun oduu keenya kaleessaatiin ibsinee turre. Dargaggoota hidhaman hiiksisuuf qeerroon aanichaa yaalii taasisaniin miseensota poolisii Oromiyaa fi qeerroo gidduutti waldhabbeen mudachuu dhukaasaa poolisoota irraa banameen lubbuun namoota 3 darbuu fi namoonni 5 ammoo miidhamanii wal'aansarra jiraachuun beekameera. Haalli aanaa kokosaatti mudate kun ammallee furmaata waaraa hin arganne jedhu jiraataanii aanichaa OMN'f yaada kennan hanga oduun kun qindaa'etti sirni awwaalcha namoota wareegamaniis hin raawwatamne. Hawaasni gocha raawwatame ilaalchisuun mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii barbaadaa kan jedhan jiraataan aanaa kokosaa dhimmuma kanaaf hawaasa aanichaa bakka bu'uun namoonni oliyyannoof gara aangawoota Oromiyaa isaan olaanootti ergamuu isaanii ibsaniiru. Sirni awwaalcha namoota wareegamaniis hanga mootummaa irraa deebii argannutti hin raawwatamu ejjennoon jedhu jiraachuu ibsan. Poolisoonni dhukaasaa banuun gaaga'ama lubbuu hordofsiisanii fi miidhaa jabaas dhaqqabsiisan to'annoo jala hin oolfamne. Kun ta'uun ammoo komii hawaasaa hammeesse hedduus mufachiiseera jedhu jiraataan kun. Uummanni awwaaluun gara Oromiyaa deemanii turanii
Kaabineen godina dhufanii takkan deemne jedhanii waan dorgamanii fi uummanni osoo qaamni bilbilaa Oromiyaa hin jireenye na waallanii. Namni to'atame tokko hin jiru akka ammaatis warri akkaaraa hawwate namni to'atame tokko hin jiru badhama jiran. Waldhabbii mudateen shamarreen tokko battalumatti wayitaa galaafatamtu dargaggoonni lama immoo wal'aansaaf osoo gara hospitaala Shaashamannee geeffamanii karaatti lubbuun darban gama biroon jiraattotaa fi qabeenyaa namoota dhuunfaa irratti miidhaalee garaagaraa dhaqqabeera. Waajjira poolisii aanichaattis ibiddi qabachuu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Haalli aanichatti mudate kun akkaan jabaa ta'us gaagaama lubbuu hambisuun ni danda'amaa ture jedhu maddeen odeeffannoo keenya. Poolisiin Oromiyaa iddoowwan hedduutti aantummaa hawaasaa mul'isuu irra darbee gara qaama qabsoo uummatichaa ta'utti dhufaa jira. Qeerroo fi uummata naannoo waliin qindaa'uun nageenya hawaasa isaanii tiksuufis hanga wareegama lubbuutti illee aarsaa irraa eegamu kaffalaa turan. Hojiin fakkeenyummaa guddaa qabu kun hawaasa biraas galateeffatameera. Poolisiin Oromiyaa qabsoo taasifamuuf akka humna murteessaatti ilaalamuus jalqabeera. Fakkeenyummaan kun garuu iddoo hundatti bifa wal fakkaatuun hin babal'anne. Waldhabbiin aanaa kokosaatti qeerroo fi miseensota poolisii Oromiyaa gidduutti mudate miira wal dhaga'uu fi wal tumsuu qeerroo fi poolisii gidduutti uumame kan miidhu waan ta'eef babal'achuu hin qabuun yaada hawaasaati. Poolisii fi qeerroon fuulduraaf iddoo hundattuu rakkoolee mudatan tasgabbiin furuu akka qaban ilaalchi diinummaa guutummaan guutuutti akka cabu diina waloo qofarratti xiyyeeffachuun akka barbaachisus dhaamameera. Magaalaa Jijjigaatti lammiileen Oromoo manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararaa hedduu keessummeessaa jiran. Ilmaan Oromoo hedduun manneen hidhaa keessaa baafamanii achi buuteen isaanii dhabamuu fi dubartoonni hedduun poolisoota humna addaan akka gudeedamanis beekame. Absalaam Hassaan waan qindeessa qaba. Lammiileen Oromoo magaalaa Jijjigaa keessatti manneen hidhaa Abdiillee keessatti dararamaa jiran lakkoofsi isaanii olaanaa ta'uun beekame. Mootummaan wayyaanee fi Abdiillee dantaa siyaasaa isaanii kabachiifachuuf humna hidhate hawaasa nagaatti bobbaasuun nageenya isaanii goolaa baanis kaayoon isaanii galma ga'uu hin dandeenye. Hariiroo obbolummaa saboota lamaan jidduu jiru balleessuun ilmaan abbaa tokko walitti diinomsuuf shira-shirameen lammiileen Oromoo lakkoofsa olaanaa qaban qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamaniiru. Ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'aman magaalaa Jijjigaa keessatti hidhamanii haala addeessaa keessatti akka argaman namni manneen hidhaa garaagaraa keessatti ji'oota afuriif erga dararamaa ba'een booda gadi lakkifame tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada laateera. Akka namni kun jedhutti lammiileen Oromoo shira wayyaanotaan manneen hidhaa Jijjigaa keessatti hidhaman gochii dhala namaa irratti raawwatamne irratti raawwatamaa jira. Dararaan reebichi gudeeddaa ajjechaa fi miidhaa qaamaa fi qorqalbii lammiilee irra dhaqqabsiisu. Miidhaan saalaa fi umrii osoo addaan hin baasin Oromummaa qofaan hidhamtoota Oromoo kanneen irratti raawwatama kan jedhe namni kun dubartootni umriin isaanii 18 gadi halkan manneen hidhaa keessaa baafamanii gudeedaman lakkoofsi isaanii baay'eedha. Jiraattotni magaalaa Jijjigaa fi magaalota naannoo Somaalee biroo carraa naannicha keessaa ba'uu hin arganne hedduun rakkoo kanaaf saaxilamuu kan hime namni kun hojjettootni dhaabbilee federaalaa sabaan Oromootaan hedduunis dararaa wal fakkaataa keessummeessaa jiru. Haala addeessaa lammiilee Oromoo manneen hidhaa naannoo Somaalee keessatti mudataa jiru kana irraa baraaruuf hawaasni Oromoo dhaabbilee mirgaa dhala namaaf falmatanitti akka iyyan yaamichi dhiyaateera. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee magaalaa Mukaxuriitti qeerroo fi manguddoon aanichaa deeggarsa lammiilee qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamaniif walitti qabaa osoo jiranii bulchaan aanichaa fi kaabinoonni deeggarsi kun akka hin godhamne dhorkuun qeerroo doorsisaa jiraachuun dhagahame. Faayizaaliyaa Sakkataan dhiyeesse. Deeggarsi lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanirraa shira mootummaa naannoo Somaalee Abdiilleetiin buqqaafamaniif taasifamu lammiilee Oromoo biyya keessaa fi alaan taasifamaati jira. Deeggarsi kun keessattuu Oromiyaatti lammiituu lammiif qorichaa jechuun haala adda cihinsa hin qabseen. Deeggarsi kun keessattuu Oromiyaatti lammiituu lammiif qorichaa jechuun haala adda cihinsa hin qabneen taasifamaa jiraachuun beekamaadha. Faallaa kana ammoo warreen lammiilee shira diinaatiin buqqaafaman kanaaf deeggarsi akka hin taasifamne godhanii fi qeerroo fi qarree deeggarsa kana funaanan hugguran ammoo tuulaadha.
kanumaan walqabatee godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee magaalaa Mukaturitti qeerroo fi manguddoon aanichaa deeggarsa lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaafamaniif walitti qabaa osoo jiranii bulchaan aanichaa fi kaabinoonni deeggarsi kun akka hin godhamne dhorguudhaan qeerroo doorsisaa akka jirantu dhagahame. Qeerroon aanichaa ammoo gocha kana kan balaaleffatan ta'uu eeruun lammiileen qabeenya isaanirraa buqqaafaman gargaaramuu akka qaban akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaatis dhimma kana gadi fageenyaan irratti hojjechuu akka qabuu fi balaa lammiilee irra ga'e kana saffisaan dandamachiisuu akka qabu gaafachuu irratti argamu. Haalli lammiileen kunneen keessummeessaa jiran hedduu yaaddeessaa waan ta'eef hawaasni magaalattii marti kutannoodhaan deeggarsa taasisuun ammoo dirqama Oromummaatii jechuun qeerroon magaalattii labsite. Itti dabaluun ammoo hawaasni magaalattii lammiilee shira diinaatiin qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaafaman gargaaruudhaaf ammoo yoomillee duubatti hin deebinuu jechaati jiran. Akkasumas qaamni dhimmi ilaallatu deeggarsi nuti goonuu akka hin dhoowwamne gaafannaa jiru. Dhimma kana irratti namni yaada nuuf kenne akka himutti qaamonni deeggarsi kun akka hin taasifamnee fi qeerroo ugguranis tahee doorsisan kamilleen haal duree tokko malee irra dhaabbachuu akka qaban akeekkachiise. Baqattoonni Oromoo biyya Jabuutii keessa jiran rakkoo cimaa keessatti akka argaman himame. Erga kaleessa galgala oduun BBC afaan Soomaalirraa lammiilee Soomaaliitu bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti weerarame jettu tamsaatee as Jabuutii keessatti baqattoonni Oromoo tumamuu fi qabamanii gara daangaatti darbatamaa jirani. Badri Yusuuf baqattoota Jabuutiitti argaman dubbisee waan qindeessa qaba. BBC'n afaan Somaaliitiin Ingiliz magaalaa London irraa dabru tamsaasa oduu kaleessaa galgalaa fi ganama har'aa irra deebi'an lammiilee Somaal irratti saamichii fi reebichi hamaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti gaggeeffamuu mirkaneesse. Battaluma oduun kun gurra ummataa gahetti halkan edaa baqattoonni Oromoo Jabuutii keessa jiraatan gandeen garagaraa keessatti reebamaa fi saamamaa turuu dubbatu. Akka baqattoonni jedhanitti magaalaa Jabuutii gandeen garagaraa keessatti eda reebichii fi saamichi baqattoota irratti raawwatamaa bulee jira. Maqaa Raafa jedhuunis duulli baqattoota qabanii gara biyyatti deebisan daran hammaatu isaa baqattoonni Oromoo Jabuutirraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Edaa erga BBC'n ganama kanallee jechuudha BBC'n dubbataa ture karaa balbalaa kanatti namoota keenya hedduu tumanii karaa kaartee D, kaartee A, section 2, section 1 kajanii kana keessatti namoota keenya hedduu cafaqaa jiranii gama biraatiin raafni immoo akkuma itti fuufetti jira beeytee warra guyyaa guuraa oolan galgala fe'anii warra galgala guuraa bulan ganama fe'anii nama keenya ga'oluma guuraa jiranii. Akka baqataan dubbifne kun jedhutti rakkoon baqattoota mudataa jiru hammaatee jira. Baqattoonni xalayaa baqattummaa UNHCR qabanilleen osoon hafin xalayaan isaanii harkaa cicciramuu fi qabamanii gara magaalaa daangaa Dawwallee jedhamtutti darbatamaa jiru. Waraqaa UNHCR illee si harkaa ciranii amma fakkeenyaaf namoota hedduu warreen xalaa harkaa ciranii guuranii Dawwalleetti gannaqantu irra hedduun achirraa guyyaa ja'a karaa deemee ammasaasitti gaddeebi'a. Kakaratti caccabee firraa hafus hedduutu jira. Namoonni hedduun hoggaa Dawwalleerraa gaddeebi'e naannoo kaambii baqataa Ali Addee jaamutti maqee firraa warri achitti ciciisaa jiru jira namoota Oromootu achi jira. Haala kana keessatti jira Jibuutii keessa darkaan uummata keenyarra gahaa jiru guyyarraa guyyatti abdeet ta'aa deemaa jira. Haalli hedduu yaaddeessaa obboleessatti. Jabuutitti dhaabbanni dhimma baqattoota haaraa hordofee galmeessu Onaarsi jedhamu baqattoonni dhugaa qaban Eertiraa fi Yaman qofa murtii jawurra waan gahee jiruuf akkasuma hariiroon mootummaa wayyaanee fi Jabuutii jabaa waan ta'eef rakkoo jiru nutti hammeessee jiraa jiru baqattoonni Oromoo Jabuutii. Tole daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun raaf jannatan fakkaatti gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin kan waliin ture Abdii Jamaali fayyada.